Hayyee kabajamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa gahu. Iddoon kun godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa magaalaa Hirarootti siidaa yaadannoo wareegamtoota magaalaa Hiraroof naannoo ishii 2009 fincila diddaa gabrummaa irratti rasaasa wayyaaneetiin turtii sa'aatii tokko keessa namoonni 28 ol wareegamanidha. Bakki kun isaan yaadachuudhaaf kan qophaa'edha. Siidaanis 2009 yaadannoo isaaniitiif ijaaramee ture. Hatiriin isaas yeroo ammaa kana diigamee jira. Iddoon kun iddoo balfaa ta'ee jira. Inumaayyuu namni dhuunfaa daldala mukaa irratti bakka kanatti eegalee jira. Dargaggoonni keenya sabboontonni keenya bakka jirtanii dammaqaatii iddoo kana waliin taanee haa ijaarru. Siidaas haa sirreessinuu. Siidichis bakka kaa'ame sana caccabee badee jira. Kanaan dura sirriitti mul'ata ture dhakaan isaa. 2009 akkana ture. Namoonni hedduun itti yaadatamanii fi kan kaa'ame jechuudha. Amma ammoo atirichi diigamee namni dhuunfaa biizinasii irratti eegalee bakka balfaa ta'e haa sirreessinu haa ijaarru isiniin jedha. Man of Somalia.